الحمد لله رب سفارسنا كانينوف كنئت أنت يا مولانا قمت مجموع تعليم القرآن والسنة. الحمد لله رب سفارسنا كانينوف كنئت أنت يا مولانا قمت مجموع تعليم القرآن والسنة. السلام عليكم يا مسين سديني warri islaamummaaf miseensa taatanii dhiiraaf dubartoonni hundumti keeysanii baga guyyaa har'aa gammachuun geeysanii warri diinii rabbii faarsaa kafaltanii ulamaa qubsiisuuf kan ilaffaatanii jannata haa ta'u jazaan kan keeysanii keessummoonni keenyas baganuuf dhuftanii anaa dhufu jechuun simannaa keeysanii baga nagaan dhuftan markaza keessanii markaza taqwaadha baga ol seentanii obboleewwan khayrii qooddachuuf dhuftanii obboleewwan khayrii qooddachuuf dhuftanii jazaan keessan haa deebi'u jannataanii halkanii fi guyyaa yoom isin daganna gamtaa majmuucu taaliimi alqur'aani wassunnaa dura dursee keessummoonni baganuuf dhuftanii markaza taqwaadha baga ol seentanii anaa dhufu jechuun simannaa keessanii ahlan wa marhaban barsiisonni diinii akkasumas barattoonni hundi keessanii markaza adda addaa kan bakka buutanii kabajaadha qabaa qubsumti keessanii dirree gammachuutti baga argamtanii gammachuuf jaalalaan kaaneessin simannaa gamtaa majmuucu taaliimi alqur'aani wassunnaa. alhamdulillahi rabbi sifaarsinaa كانوا كنت أنت يا مولانا قمت مجموع تعليم القرآن والسنة من الرادقها يا جماعة بوليسا إرقاتكم كباسني فنوديسا دام سنفدد في مركز تقوى كيسا كان أبو زهير تيهوغن سيسا تعالى يا gammachuutin isiniif dubbisaa kan galateeffannaa qabu booddeen isaa nashkurukum jedha mata dureen isaa seenaa hojjettaniif milkaa halalisaa halkanii fi guyyaa yoom isin daganna gamtaa majmuucu taaliimi alqur'aani wassunnaa alayaan kiyyakuun kan irraa adeemtu amiirratti markaza taqwaati kan ergaa dhaammatu ustaazaaf barattoota kan bakka buutu amiirratti hunduma kan galatoonfattu soorettiidha kan markaza taqwaa hoggantu hindiyaaf mashareedha amiirri jaraatu amiinaan sadaffaadha kan garee kaddamtu jedhan amiirrotiin isin غلطهم فنا قمتا مجموع تعليم القرآن والسنة. الحمد لله رب سفارسنا كالينو كنت أنت يا مولانا قمتا مجموع تعليم القرآن والسنة أميرتي مجموع التعليم هدو غلطهما isintu yoo hunda diiniidhaaf kamaa gargaarsa keessaniif kan gamanaa gamaa tokkummaa fi gamtaan siniin ijaaramaa miseensotiin garees urjiileen aalamaa barataaf barattuun koreeleen hundumaa keessattuu saazottiin markaza addumaa jazaan keessan jannatal firdoosi yawmumaa keessattuu saazottiin markaza addumaa jazaan keessan jannatal firdoosi yawmumaa waldaan deeggarsaa fi qubsiisa ulamaa isinis jiraadhaa hedduu galatoomaa isin galatoonfannaa yerooma hundumaa ربي زنها قبسيس جنة أولانا قمتا مجموع تعليم القرآن والسنة أستاذ كينينوف قبسيفتني قباچون أستاذ سببا كيسني غرغر سقدادا كنو فرجومتني
seenaan dagatamne nu biraa qabdanii isin amiirootiin gamtaa hoggantanii Ustaaz Abuu Hafsiif miseensi isaanii Ustaaz Abdul Aziz fakkaatonni isaanii koreewwan sagantaa kana qindeessanii amiirootii gamtaa waliin mari'attanii Ustaaz Abuu Hafsiif Ustaaz Fakraddiinii ammaas Ustaaz Ayyuub hundumti keessanii waan guddaa hojjettanii nu gammachiiftanii Rabbi isin haa milkeessu jechuudhaan kadhannaa gamtaa majmuucu taaliimil qur'aani wassunnaa. Alhamdulillahi Rabbi si faarsinaa kaniinuu kennite anta yaa mawlaanaa gamtaa majmuucu taaliimil qur'aani wassunnaa. Ustaaz Abuu Zuhair diiniif laffaanii ilmi baruuf jecha biyyarraa bahanii baddaa fi gammoojjii keessa naanna'anii ulamoota irraa ilmii waraabanii balloof rakkoo barumsaa hunda qunnamanii umrii waggaa dheeraa barumsaaf kennanii waggaa 20 ol barataa turanii barsiisuudhaaf jecha amma qubatanii simannaa bareedaadha isiniif taasifnaa gamtaa majmuucu taaliimil qur'aani wassunnaa. Ustaaz Abuu Zuhair yaa goota jaalalaa qabsaa'aa tawhiidaa eenyutu wallaalaa deemtanii barattanii baadiyyaaf magaalaa biyyarraa deemtanii dhiyoo fi halaalaa teenkiw siniin jenna shukriin siniif malaa rabbiin sin haa eegu haasidaa fi balaa baay'ee galatoomaa hedduu sin jaalannaa gamtaa majmuucu taaliimil qur'aani wassunnaa. Alhamdulillahi Rabbi si faarsinaa kaniinuu kennite anta yaa mawlaanaa gamtaa majmuucu taaliimil qur'aani wassunnaa. Namni diinii Rabbii yoo hunda kaddamuu baruuf barsiisuudhaan kan yoomuu dawwamuu milkii duniyaa akhiraati kan isaaf argamu ni'maan imaarratti kan badhaafamu milkii gurguddaadha isiniif hawwina gamtaa majmuucu taaliimil qur'aani wassunnaa. Alhamdulillahi Rabbi si faarsinaa kaniinuuf kennite anta yaa mawlaanaa gamtaa majmuucu taaliimil qur'aani wassunnaa. Alhamdulillahi Rabbi si faarsinaa kaniinuuf kennite anta yaa mawlaanaa gamtaa majmuucu taaliimil qur'aani wassunnaa.